sifa baay'atu galanni koo sifa baay'atu sifa baay'atu daddabalee sifa baay'atu abbaa jaalalaa galatoomii mootii araaraa galatoomii hangafa nagaa galatoomii leencuu dadhabootaa galatoomii fira gadadamtootaa galatoomii harka gargaarsa keef galatoomii waa'ee qulqulloota kanaaf galatoomii barruu kee saba kana baateef galatoomii abuura kee saba kana tisheef galatoomii hirree kee saba kanaa loleef galatoomii harka kee dubaarraa baneef galatoomii harka kee ilmaana keef galatoomii barruu kee buddeen nyaachiseef galatoomii jaalala kee labaasaan kaaseef galatoomii tola araara keef galatoomii abbaa guddisaa galatoomii michuu jaalalaa galatoomii hangafa nagaa galatoomii hangafa ulfina keenyaa galatoomii hangafa kabajaa galatoomii ulaagaa jireenyaa galatoomii adda duree ulfinaa galatoomii ati waaqayyo keenya si'aa galatu ati abbaa keenya si'aa galatu ati gargaaraa keenya si'aa galatu lafa hundee fiikaanee galatoomii dadhabaa keenya tungargatee galatoomii Tomasin Rubanana Galatomi, Madagara Kena Bayufe Galatomi, Boyka Golfati Gadete Galatomi, Mangaga Vinesa Finer Karwate Galatomi, Kiyota Shiperwate Galatomi, Abase Pati Gadete Galatomi, Quadrega Gadete Galatomi, Gatagalati Gadete Galatomi, Boyka Golfati Gadete Galatomi, Inimanilla Gadete Galatomi, Bela Uvagote Galatomi, Dagatamanga Hagote Galatomi, Ataron Wadrega Gadete Galatomi, Talmedwa Galati Gadete Galatomi, Baruan Ayoga Galatomi, Halkawan Ayoga Galatomi, Emusawan Ayoga Galatomi, Harawan Ayoga Galatomi. Ulfenne Shivato, Amammo Waratigal Carte, Waratibate, Waratila itu Jesuste, Waratisani Mangaga Diwali Dugal Teman Videolchite, Amasula Keturu, Sabatana Wan, Tipikungu Machaju Iya Tajro Wan, Karaga Namakana Suama Tebo Wan, Karakote Yesiman Devisa, Watamutan or Terra Untan Tegas Tamulisai. Makaya susi wantu gudang mana sama kana hagalu, kana makana boju mereka sama kana hagalu, dan tapi cupuna meni jalin itu kolya kagen danggesin, ofulum makanya sendanggesin, walalum makanya sendanggesin, dan tapi nyikenya lu sendanggesin, bau makanya sendanggesin, antarum makanya sendanggesin, wan arraga di jadi, ajarnya kenya hiki. Sagale sarke samfaise bolla duati asai base dumpi kakkalu sagale kana alla modo katari abani lalla kana makana e bisani kala dibam lalla kana makana tuba sani abanamu lalla kana makana sena sani alintiramu ladina ma rahatuna lalla kana makana goma tasani asalbatu lalla kana makana idisaba kana abari akabamu lalla bakana makana jawela murat baba tagorra lalla bakana diga sari kana sanya badalla tamu lalla bakana balballe banta banamu lalla bakana baja terati karani tamu lalla bakana labadera tabani terreballa tabani makatana matana tunaka lalla bakana nesesani babau lalla bakana nakabuni nakasanya galu sagale bekana dina sanya wali sagale kan dina sanya salbeshi sagale bekana ni mandalo bekana aki sagale bekana ni badara tubeshi sagale kana kulfi barka sani galchi ul kabadar tagesan kadaro kabatte gahuma nama jerachuuf carraaqu nama guddachuu barbaadu nama kaayyoo isaa galmaan gaachuuf nama poteenshaalii gaarii keessa jiru akaaluudhaaf
xaaxuudhaaf, xiqqeessuudhaaf, laamshachuudhaaf, boossisuudhaaf hojii kee idilee godhatte kan baate ati ergamaan Luusifer, ati aangoon dukkanaa, ati humni jawwee, ati humni xonqolaa, ati humni digamtee, ati humni toshetuu, ati humni budaa, ati humni sariirraa dhufte, ati humni qaalluurraa ergamte, ati humni galaana jala keessa hojjettu, ati humni qilleensa jala ergatamtu, ati humni gola namaa keessa hojjettu, suwaraaneera, 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 eebba saba kanarra, kakuu saba kanarra, fayyaa isaanirra, guddina isaanirra, hojii isaanirra, mana isaanirra, bizinesi isaanirra, waajjira isaanirra, dhala isaanirra, mana abbaa isaanirra, hindaanqamoo isaanirra, waaqeffannaa isaanirra, galata isaanirra, kadhata isaanirra, suwaraale, 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 suwaraale. Galatoon nu wajjin ta'i. Yeroo hafe nu eebbis galata keef nu dhaani gooftaa Yesuus ilma kee ameen. Kabajamaa Nora. Sadeebii 15 ja'a sagalee kana gidduu galeessa godhadhee kutaa qorraa dubbadhaa akka jedha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keetii ba'eessa goote yoo dhaggeeffatte abboommi isa anarra si abboomu kana hundumaas ba'eessa goote yoo eegde Waaqayyo gooftaan kee akkuma si abdachiisetti si eebbisuuf jira. Ameen. Ati saba baay'eedhaaf liqeessita. Ameen. Ofii garuu liqeeffattu. Ameen. Ati saba baay'ee irratti moota. Ameen. Isaan garuu sirratti mo'anii. Ameen. Ameen. Kutaan amma arra dubbisu immoo akka jedhaan sagalee Waaqayyo gooftaa keetii maal goote? Yoo maal goote? Ba'eessa goote yoo maal taate? Yoo dhageesseedha. Sagalee eenyu? Sagalee Waaqayyo. Abrahaam kan inni ittiin milkaa'e maal ta'uudhaan? Waaqayyoon dhaga'uudhaan. Waaqayyoo dhibbaaf dhibbaa karaa wangeelaa dubbata. Karaa namaa macaafa qulqulluun seenaan gaafa kaa'u Waaqayyo persentii 99 macaafa qulqulluun dubbata. Persentii tokko immoo raajotaan faarfannaan dhugabaatiin karaa ta'a ogummaa uumamaatti fayyadameetu dubbataadhama. Dhibba guutuu garuu sagalee guutuun kan Waaqayyo maaloodha? Macaafa qulqulluu kanadha. Karaatti Waaqayyo namaa wajjin communicate godhu yaada isaa nama gochiisu yaada namaa immoo daandii akeekasaa nama gochiisu gara yaada isaatti ittiin nama fidu sagalee isaa kanadha. Lakkoofsi jaarraa akkeedha. Waaqayyo gooftaan kee akkuma si abdachiisetti si eebbisuuf jira. Ati saba baay'eedhaan liqeessita. Ofii garuu liqeeffattu. Saba baay'ee irratti dhimmoota. Isaan garuu sirratti hin mo'aniidha. Yoo maal goote? Sagalee isaa yoo dhaggeeffatte abboommi isaa ba'eessa goote yoo eegdeedha. Amma kutaan anarraa dubbadhu waa'ee kurnaffaa kennuuti. Eebbifamtaadha miti. Inni eebbifamtaadha. Inni liqeessitaadha. Namni maaliif hin eebbifamu? Namni maaliif hin eebbifamu? Seera keessa boqonnaa 28 tokko hanga 15tti waa'ee maalii ka'a? Waa'ee qajeelfama Waaqayyoo eeganii eebbifamu. 16 jalqabee immoo yoo sajjan immoo waa'ee abaarsaa lachuu karaarra kaa'eetu filadhan abbaadha jechuudha malaa. Eebbis abaarsis ansira kan jaallattetti jala mudhadhu kan sararadhuudha. Waaqayyo kan inni qabu. Amala Waaqayyoo keessaa karoorri Waaqoo dimokiraasiidha. Maqaan isaa ulfaatu. Iddoo jannataa keessas muka badiisaa muka jireenyaa kaa'ee kan jaallatte nyaadhe. Garuu riizaaltiin isaa kun du'a kun immoo jireenyaa. Namni kan waliin rukunne filatee akka jiraatu Waaqayyotu filannoo namaaf kenne. Namni isa kam nyaata akka du'u isa kam nyaata akka jiraatu immoo Waaqayyo kiliir godheera. Amma kennu
waaqayyoof kennu yookaan immoo kurnaffaa kennu baay'ee kennaan buusii jedhamu kennaadha kennaan jaalala kennaadha kurnaffaan kennaadha maaliifitu attamitti eebbifamna maaliif immoo eebbifamuu dhabna jedhu waan sagalee waaqayyoo nuun jedhu walii wajjin ilaalla nan dubbisame seenaa baraa sadammaffaa boqonnaa 31 Israa'eloonni abboommii kana akkuma dhaga'anii ija midhaan isaanii isa duraa daadhii wayinii isaanii isa haaraa dhadhaa ejersaa fi damma akkasumas wanta labicha keessaa labichi baasu hundumaa keessaa baay'inaan hin kennan wanta qaban hundumaa keessaas 10 keessaa tokko hin fidanidha. Kennuun abboommii waan ta'eef kurnaffaan kennama. Kurnaffaan kan waaqayyooti. Kan waldaa miti, kan lubaa miti, kan paasterii. Kurnaffaan kan waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo jira. Maaliif kennina? Kennu seerota naasaan. Kurnaffaa maaliif kennina? Abboommii waan ta'e. Akkasidha. Ija midhaan isaanii keessaa. Baay'ee baraka kuumuufaagaa barammaa waan akka daldalaa waan akka hojii mootummaa kaan immoo miindaa dhaabbata tu jira. Baraka kuumuufaa garuu akkas qonna irratti kan hundaa'u baay'inaan oomisha kan argamu waan ta'eef ija midhaan keetiidha wayinii kee cuunfattu keessaa tokko keessaa 10 keessaa tokko anaaf kenneera. Kun eenyudha? Waaqayyoota abboommii baase 10 keessaa isan sii kennee naa kenneera. Kurnaffaa jechuun laatanii baay'ee fudhatanii xinnoo deebisuudha. Waaqayyo immoo naa kenne sii kennaadha miti. Sii kenneera naa kenne. Maaliif waaqayyo 10 keessaa tokkittii filate? Maaliif 10 keessaa tokkittii filate? Waaqayyo rakkataa waan hin taaneef. Ituu rakkina birrii qabatee silayyuu hin kennu. Kenne immoo yookaan wal qixxee hirmaannachuu danda'a. Yookaan ani waan kanan caala waan ta'eef qixxee koo hirmaachuu hin qabu jedhee tokko nuu kennee sagalan dhimata. Waaqayyo rakkina birrii waan hin qabneef rakkataas waan hin taaneef jaalala isaa akkamii beeknu. Isan kenne gaarummaa koo tola koo jaalala koo sitti agarsiiseef ulfina naa laadhee ulfinatti argachuu waan barbaadu bitu 10 keessaa tokko gaafata. Yeroo baay'ee kan nama rakkisu macaafa qulqulluu keessaa seera Lewwota boqonnaa 27 gaafa dubbifnu akkeedha. Midhaan biyyichaa keessaa ija mukeetii keessaa yoo ta'e 10 keessaa tokko kan baafamu hundinuu kan kooti jedha. Hundinuu 10 keessaa kan baafamu tokko kan eenyuuti? Kan kooti. Akkasuma seera keessa deebii 12:11 nan dubbisa. Yommuu isin wanta ani isin abboomu hundumaa qalma keessan isa gubamu aarsaa keessan 10 keessaa tokko kennaa addaan kennitanii wareega keessan isa waaqayyo wareegdan hundumaaf iddoo waaqayyo gooftaan keessan maqaansa akka inni itti waamamuuf fudhatu sanatti dhiyeessaa jedha. Iddoo maqaansaa itti waamamu eessa? Mana qulqullummaa waaqayyo. Yeroo baay'ee wanti nama rakkisu inni waan waaqayyo nuu kenne irratti yoo hin amanamne kennaa waaqayyo nuuf kenne galatoom yoo jenne milkaa'uu hin dandeenye. Macaafa qulqulluu irraa Addaamiif Hewaan yeroo jalqabaa mucaan isaan godhatan Abeeliif qaal jedhamu. Abeel maal turedha macaafni? Abeel horsiisee bulaa ture. Qaal immoo qottuu ture. Midhaan isaaniirraa sun immoo qabeenya isaarraa aarsaa dhiyeessuu eessa dhaqan jedha. Gara mana waaqayyoo dhaqan. Waaqayyo kan Abeel maal ta'e? Hin simatee faara tolaadhaan ilaala. Kan Qaayil garuu maal godhedha? Hin xiqqeedha. Amma aarsaan waaqayyootti gammadu sababa nuyi waldaatti jennee goonu utuu hin ta'in sababa nuyi qaawwa tokkoon duutu jennee goonu utuu hin ta'in sababa nuyi guddummaa waaqayyoo amannee jaalalli isaa nutti dhaga'ame. Thank you wennee nama jaallannuuf sixootaa tokko akka laannu galata namaaf garaa keenya guutuu akka deebifnu gammachuudhaan isanii goonutti waaqayyo gammade. Ameen jedhaa. Akkasuma seera keessa deebii 4:22 yeroo koof hin dubbisuu dandeessu
Lewwota 21 akkasuma seera lakkoofsaa 18 argattu 18 isuma ammallee 18 irraa argachuu dandeessu. Inni lammataan immoo kan nu ilaannuuf abboommi irraa inni lammataan Waaqayyoon sodaachuudhaaf sodaa Waaqayyo kabaja Waaqayyoo qabu sodaa isa roqaman tun ta'ini isa kabaja laataniif isa ulfina laataniif ulfina Waaqayyo kan sodaa Waaqayyo ittiin mul'isuu bitu kurnaffaan kennama. Dubbisa seeruma keessa deebii kan 4:28 dhuma wagguma waggaa sadaffaatti wanta bara sana galfatte keessaa 10 keessaa tokko hundumaa fidiitiif kellaa mandaraa tokko keessaa kaa'i. Keessaa meeqa? Kan eenyuti? Mindaa argattu kee 10 keessaa meeqa? Galii kee keessaa 10 keessaa meeqa? Waaqayyo si biraan kaa'atu. Kan Waaqayyo kan Waaqayyooti. Obira kaa'uun barbaadin kan Waaqayyo qaba iddoo kaa'atu. Kanaaf qaba taanaan kan Waaqayyo galchu. Kan Waaqayyo nyaannee barrisnuun darbu, kan Waaqayyo nyaannee kaasnaan keenya deemu, kan Waaqayyo nyaannee hin guddannu, hundaa'uun kan nuyi abaaramoo taane baay'ee rakkoofne wal galchine duwwaa argine sababa Waaqayyo keessaa ba'eef. Mana Waaqayyo keessaa ba'e keessa seexana gala, hattuu gala, saamtuu gala. Mana Waaqayyo keessaa ba'e keessa goolii gala. Nyaannee gammachuun qabna, uffannee nutti na'u. Maaliif jennaan isa fideetu abbaatu keessaa ba'e waan ta'eef, hangafa salphate waan ta'eef. Kanaaf kurnaffaa keessan laadhaa. Waaqayyoof laadhaa. Maalirraa argadheessaas argadhu. Waajjiraan galii, mana dhuunfaas galii, kophees xaragii kanatti argatte keessaa 10 qaba Waaqayyo. Kurnaffaan kan eenyuuti? Waa'ee biddeen xinnaa guddaa jechuudha. Xinnoo irratti yoo amanameetu maalirra dhaabbatadha? Guddaarra dhaabbata. 50 irratti nama namne taanaan 50,000 hin eegin. Birrii 100 irratti nama namne taanaan 1,000 hin eegin. Hin jiru cufeera Waaqayyootu. Isa laatetu salphate waan ta'eef. Gaafa Waaqayyoon salphiftu, gaafa Waaqayyoon dhowwattu kabajamuu hin dandeessu. Maa kurnoo keessaniif kennaa Waaqayyoo. Haa sodaatamu Waaqayyo. Ameen jedhaame. Kan itti aanu amanamummaadha. Maaloon kurnaffaan Waaqayyoof amanamuudha. Dhabuu Waaqayyootu hin ta'in amanamummaan Waaqayyoof qabnu argisiisudha. Seera uumamaa 28:22. Dhagaan inni an utubaa seenaa godhe dhaabe kuni iddoo mana Waaqayyoo in ta'a. Yaa Waaqayyo wanta ati anaaf kennitu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko siifan baasa jedhee. Haleluuyaa. Soddomii shan irratti immoo dhaqee Yaaqoob takkeedhaan 35 irratti immoo dhaqeetu gaafa deebi'ee biyya isaatti gale gaafa Waaqayyo isa gargaare inni Waaqayyo isaa jedhe gaafa raawwate kottaa Beeteliin dhaqnaa. Waadaan qaba Waaqayyo jinan olii galtee qaba. Gaafa mana baaqoo keessaa ba'e utuun dhagaa boraafadhee ciisu natti mul'ate lafa namni laluukaan jirretti na wajjin ta'e waadaadhaan lafoonaa keessa na deemsisee biyya na abdachiisee na ga'ee harkana guuchisee sana galche. Kanaafan dhaqeen aarsaa ijaaraa aarsaan dhiyeessu dhaqaa Waaqayyoonii tolfamaa keessan isa mana abbaa keessaniitti dhaaltanii dhuftan fidaa jedhee haadha manoota isaarraa sassaabee dhaqee qilxuu isa Shekem jedhamu jala wawwaaleedha. Maaliif jennaan iddichi iddoo aarsaati wareegan baasaa jedha. Amanamummaadha. Waadaa gale baricha. Bara namni duukaan jirre waadaa gale. Baay'een keenya akkoo kaleessa waadaa galaa turre Waaqayyoof. Bara jireenyi nutti hin tolle, bara haalli nutti hin tolle, bara firri nu gate, bara qofaadhaan waadaa galaa turre. Uffeen jennu amma jireenya jiran miidhamni seenaa ta'eera, miidhaan kun natti toleera, waajjirri akka jiran natti toleera, sirriitti gammadeen jiraachaadha yoo jettan harka keessan kaasaani. Hin jiru. Miidhaan nu dabalamee sima guungumna. Balbala dabalamee sima guungumna. Maaliif beektuu nutu Waaqayyoon gadi baase. Hin dhabe Waaqayyootu. Maqaan isaa ulfaatu. Ameen jedhaa. Iddoon barbaachifnetti fiinnee dhannee laanna. Isa dadhabbii nurraa qabu Waaqayyoof garuu hin laannu. Mana Waaqayyoof garuu hin laannu. Yoo abboomantan maal taatu sila?
Yoo maal taatan yoo abboo mamtaan maal taatu inni eebbifamtu mataa taatu malee eegeen taatan dura taatu malee mamee birriin jedhama caalaa wanti hamaan irra latuudha. Gaafa birrii hin qabne nagaama jiraanna mana nu tasgabbeessa jeequmsa hin qabnu hin canna qabnu gaafa dhufte keessii dhugaltu garuu nu jeetti kottaa waaqaaf laallee eebbifamna. Aansaa ulfaatu galanni isaa haa ta'u kurnaffaan kan waaqayyooti. Inni sadaffaan maal jenne irraa amanummaa arfaffaan kurnaffaan eebbadha daandii ittiin eebbifamnuudha. Milkiyaas boqonnaa 3:10 nan dubbisa. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti goombisaa kootti galcha. Ani immoo ittisa bantii waaqaa banee eebba danuun isirratti yoon dhangalaasuudhaa baay'eef qoraana ilaalaa. Maal jedhaa? Mana koo keessatti nyaanni akka ta'u 10 keessaa tokko guutummaatti goombisaa kootti galcha. Ani immoo ittisa bantii waaqaa banee eebba danuun isirratti dhangalaasuudhaa yoon baay'eef qoraana ilaalaa. Isin isa qabdan irraa maal godhaa? Goombisaa kootti galcha. Ani immoo maal godhaa? Eebba danuun isirratti maal ta'a? Dhangalaasa. Waaqayyo jaalala. Kennaa na ilaala. Yeroo isin laattan yoon isinii eebbisuu baadhe immoo maal ta'a? Na qoraa. Natu isin qoraa miti immoo maal ta'a? Na qoraa. Ituun laatii waaqayyo qoruun hin danda'amu. Ituun laatii fudhachuun hin danda'amu. Kanaaf kurnaffaan kan eenyuuti? Akkati fayyaa taatee hojjettu eenyutu sammuu sii kenne? Akkati baatee galtu eenyu si gargaare? Fayyummaa makee biyyuutuu gatiin baasuun danda'ameen ulfaata. Yaada. Amma mee baay'een keenya yoo mana qorichaa dhanne dhukkuba akkasii si keeraa, dhukkuba akkasii si keessaa, sana si keessaa. Dhukkuba maalii jedhama caalni immoo gaafichi? Dhukkuba maalii si keekaa? Dhukkuba sombaa'edha. Dhukkuba dhanna gubaa'edha. Dhanna gubaa nan baay'ee tattamidire. Dhukkuba qufaa'edha. Dhukkuba maqaan qabneedha. Akkasumadha yoo abboomamu diddeedha jiruma safar dhaqaa dubbisaa. Baay'een rakkina keenya ofumaa gara keemiitti fiinna malee waaqa biratti dhuma. Ameen jedhame. Afuurramaan gaafa hiyyummaa anatu kee kaa'edha. Gaafa keessaa iyyee bahu namni sina dhukkubsatee dhufe maal ta'a? Fayyaa ta'a. Egaa waaqatu barra falalaata ta'e maa jirra iddoo biraatti? Maa kiisii keenya urgufanna ree? Waaqayyo immoo ati isaaf tola jettu taanaan lafa digatii baasuu dandeessutu si dhiisa. Kottu waaqayyo eebba si gochuu barbaada. Abaarsa si nyaate rakkina sitti fakkeesse qaawwa sitti fakkeesse taasifaame jawwicha ajjeesee harkaa si baasuu barbaada waaqayyo. Tarii kanaan eebbi guddaan kana ofirraa hafte dhalootaaf ta'a. Kana ofirraa hafte maatii keef ta'a. Kana ofirraa hafte biyya keef ta'a. Kanaaf qabame ta'uu danda'a yoo irratti dammaqidha. Ne waaqayyo na baasee ni maaloo. Dabalii erika. Maal nama rakkataa meeqa gargaaraan ooltu ati? Kara deemaa meeqa biddeen bitaan ooltu ati? Hanga isa guyyaatti kaffaltuun ga'uunetti waaqayyo si biraa qabu. Seeqana guddaa sitti fakkeesse malee, seeqanatu waan kanaan miidhamu sitti fakkeesse malee, waaqayyo immoo harka tokkotti eebba baateetu ishee sitti laata sana laalaa jira. Waaqa siisuuf jedhee, eebba caalu sirratti gadhiisuuf jedhee, ulfina caalu sirratti gadhiisuuf jedhee, sooti isa tiksi qabdu waaqayyoon laatte waaqayyo dachaa sirratti dabala. Eebba sirratti dabala. Kotta dubbii namaatti dhimmitti dubbii waaqaatti dhimmi. Haleluuyaa. Yoo waaqonna guddiseedhaan yoo dhageenya hin guddanna. Yoo isa waaqayyo nuun jedhe ta'e hin guddanna. Naaf laat isa sibiraa qabu gootaraa kootti galchi. Gaafa si dhowwadhe immoo maal ta'e? Qorii maal ta'e? Na ilaa. Waaqa guddaa kanatu gad buusee atumti gaafa si dhowwadhe gaafa sheebbisuu dhiisee maal ta'edha? Na qoriidha. Maal jechuun hin kaase beektu firoota kiristaana guutuu kan inni ta'uu danda'u kabaja waaqayyoof qabu gaafa laatudha. Amma waldaalee kumitii fayyin manni keenya fayyaadha yoo fayyaa ta'edha. Jireenya fuula keenya yoo fayyaa ta'edha. Ikoonoomii keenya yoo fayyaa ta'edha. Fayyaa kan taaneef immoo maa inni dhageettii keenya baay'eedha. Garaa keenyatu waan baay'ee jedha. Kurnaffaan eenyuuti? Minaan kee irraa jedha. Xaabii irraa jedha.
boqqolloo irraa jedha isa qotee bulaan baadiyyaa si qabu magaalaa si qabu teekinooloojii isa daldalaa si qabu somaalii si waa margattu irraa kudhan keessaa tokko kaneewuti galanni isaa bara.